Anis ammootiin qaamuma seeraati bor dhufaa obboleessi kiyyallee bor dhufaa istiidiyooma keessanitti irraa dubbattanii irraa dubbachuu hundaa jedhee ittiin akki kun dhugama. Obboleessi kee amma maqaan isaa eenyu naan jette? Abuunaa Eda'oo. Biyyi isaa hoo? Biyyi isaa? Arsii Lixaati. Ati hoo eessa jirta yeroo magaalaa Roobee kana keessa artaami? Magaalaa Roobee jira mana murtii godinaa hojjettaane. Mana murtii godinaa hojjetta. Boriinni ammootiin isaa meeqattas ga'e? Haala bareedaa akka ijilee nyaati subii qorqorroo kan ijilee jira. Ani naannoo isaa afurii akkasitti simbirattuma jedhee yaada. Mucayyoon suni ammootiin dhiiraa miti mucayyoodhaa miti. Dubartii. Magaalaa Dambali. Achuma isaatiin tuni eeggate magaalaa Dambalii kanatti eessaa akka taateen beeku hojii kanaafuu achi deemtee achuma keessayyuu taatee waan kana raawwattee beeku achuma magaalaa Dambalii kana taatee. Namtichi moobaayilii jalaa hatame ammoo itti dawwaltee hordofaa. Silkiin argee jira amma bilbilaa fi mee amma hin bilbilaa garuu bilbilee akkaamitti bijetee bira kun odaatee na yaamanii jiran. Isinis yaaddaa jedhii bijetee himee jira mee ijoolleen xiqqoon meetinaan jirti jira abbaan ijoollee sana. Mucayyoon suni Islaama moo amantiin isii amantii maali naan jette? Amantiin isii kaabbaa uffattee jirti. Gaafa kaabbaa irraa buqqinee ilaallu ammoo masqalii mormarraa qabdi. Isiin amantaa lama wanti namni kun amantaa yeroo tokko musliima taate yeroo tokko kiristaana taate naan jedhan naan jedhe isaan naan jedhe malee. Obboleessa keessi siin jedha. Gaafa dambalee rimittiidhaan dambalee gaafara dalagaa gaafsan. Ani gaafara baratoonni jira guddinaan jira. Gaafa kuma lama afurii viidiyoo sanii jedhamni biraa isaaf ergee viidiyoo san deebisanii inni nan mul'ise. Qaamni viidiyoo kana isaa iyyuu erge poolisii ho'iiti. Inni eessaa argatte jennaan namuma wajjin hojii deembisan kun erge naan jedhee mee kana baraatti viidiyoo sanallee makaa'ii jedheenni ture adda taatee jiru kaatee waggaa lama keessa duubatti haftee waan kana poosti godhaniitiin akkanatti biyya irraa olii gadi raasaa jiran. Wanni ammootiin viidiyoon jalaabiiba dhiiratti godhanii dhiira fakkaatu kunoomaa inni kun sobaa. Kuban qabu kaamee boruu anaa fi sibuu wajjin taatee daandaa isaallee hin gaafanna. Inni ganamaan dhufee dhimma makiinaa yaabbadhu. Ani ummataan itti mee jira. Ummata mana Dr. Asliitti liivii irra taa'ee waan ati natti himte kulli ummatatti geessee jira. Taateen kataate waggaa lamaa har'aatii je'e. Kaammootiin waan kana hojjete obboleessa kiyyaa naan jette. Obboleessa kee fiddaa jennaan boriin dhufaa istiidiyoo keessanitti anilleen dhufaa. Kanaayyuu maraajii dhagee viidiyoo ishee taaroofi jedhee uummateetu jira irratti fakkaatee bichaa wayiillee jirti. Haadha tiyya jiree buleettii tiyya sun. Akka kana kun dhaqee fudhattee jira kun kanaan beekulii fi ammaa kan argattu boriin argatta jennaan. Akka kanneen shakkinetti yaadicha jirti kunoo innillee dhiibbee irratti waa hedduu dubbatee jira. Isaan mucayyoon karaa takkaayyuu dubbattee jirti kaadiroota finfinnee teessu suni. Isheen illee baatii afur dura jettee kan dabarsaa jirti mormii sanii osoo waan kana qulqulleessitee moosoti jettee dhiiste. Waan san hunda irra gahee ani sun taafatee kan ishii bilbila osuma barbaadaa ture eegalee amma ka'ee baajaajiidhaan achi dhufee. Istiidiyoo kiyyecha. Amma waan gootu gabaabinumaan nama 2000 wayii irratti mana Dr. Asliitti waan ati naan jette kulli uummatatti taateen kun waggaa lama dura ka hojjate obboleessa kiyya naan jette anis qaama seeraa keessa dalaga magaalaa Roobee keessa jira naan jette anatu fida naan jette qaama ammootiin meeshaan jalaa bade moobaayilii jalaa bade illee itti dawwalaa akka inni dhufu godhaa naan jette. Ka obboleessa keetii kataatee kana raawwateen dhufa dhibbaan dhibbatti rakkoo qabu. Nama ajjeesellee yoo badiidha yookaan dogoggora illee jedhe araarama gochuu danda'a. Akkasuma dhugaa bakka nutis ka barbaannu kanuma wanni ammootiin. Lamaan deemtee qaama seeraallee ta'ee maa kana booda sidaatiin laastikii tubboo wanni mabraati keessaa bahee dhahaa ture malee uleellee miti wanni sun. Maaliin dhahee ulee miti maaliin wanni sun? Laastikii mabraati tubboo keessa galu kana jiraatu ulee kana miidha danda'a.
eewwa kana maraa isarraa ka hubannu ta'aati amma walii galatti kabajami ulfaadhu ammootiniin namni martuu seeraa gadi seeraa olii miti atis nama islaama moo amantiin kee atillee islaama innillee islaama nuti diinii ni jaalanne diinii malee hin jiraannu atis innis anis namni martuu seeraa gadi qaama seeraa ta'e ammootiin kayakke seeraa olii miti seeraa gadi namni dhufee ammootiin seeratti uf kennee waan akkanaati jedhee yoo hime wanni ammootiin hin dabrine hin jiru atis akka nama qaama seeraa keessatti dalaguutitti ilmi namaa eega balleesse eegu yoo namayyuu ajjeese dhiifama anatu ajjeese jedheetiin yoo ammoo dhiifama hawaasa gaafate wanni dhiifama olii hin jiru